Mangkut warga nakret tu. Harga kaisan. Me banasa kenafan tidak dia me cacalaman zona aib sitetian. Ba ya gammade jira. Wana uji kiyarra ya da kiyarra gammade ni kana godan gede wanda ya de ba ya gammade jira ha galato man. Meti Obwasam Bashir jarsa Kenya ya da banasa kanarratti jacalaman na aib su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go nasir na wa dawari kan ina tikobola. Na raja beda itti gammadammo asojarolen hariya kiyar manjira narmada badde du baccu dargagge sakan ijolle didko ha ijol ilman kiya kana kesa da badde ta shamarrani ta dira baye itti gammada malif na gammachisa interneti ko hagana filmi sin hojjete gana ati duhna be hoji kana hojjadde tanaf hojjadde te sin asira dabatte wan sirrefu hasoftu nuti manguddo na reda kun wan sin amatin gorsi to irra bane dabar dalaine itti kapsofne itti dune itti madovne hariyati damne armagen isi takittitun isin hunti kuyon mata disi takitti suyo hafte jalt ara moduga takana isi ja oromo yoga mate ni bilisum ken arabi ibarat iskula mana iskula tinsene hada pali marsivne sabab gosti bate marsivne Rabbi samutan umrum ma obboleeyyan ki ilmaantii abbootii kiyyaaf lafatiyyaaf yaadate itti ifaajjee nu dura dhaabbattee akkasiin dubbatte itti nu boochitu ni argitan yoo nama boohin boo'asin hin jedhe dhugaatti hin fudhattan nama maalti nama boochare gocha dalagaa isin dalaytetti nama boocha kun ammoo luhuu gugurdoon silaa ummataaf lafaaf biyyaaf dubbanna jenne akkasiin reefu jette sanii kadalagees maal dalaganni jedhan inni maal dubbate jedhan inni maal hojjate jedhan kaaloles inni eenyuu lola jedhan sammuu deebee riskii fi barbaadatu deebee bunan gurguratu jedhan inni eenyuuf ta'u jira ka inni ta'u ammoo maal deebii akkam ummataa kennu hawaasaa kennu wal quban qabnu gargar fago nama yaada rabbi keessa kaay bakka inni jiruuf hawaasni keen gargar fago wanni gargar fageesselleen ka beekaa silaa jedha ka jaarsa silaa jedha ka jaartii silaa jedha gugurdaa silaa ilma fi waan sanirra damaqsutti sandala rabbiif nu haa beeksisu intala tana bira haa dhaabbannu warra si bira dhaabbattes bira haa dhaabbannu wan bira yoo dadhabne du'aayin bira haa dhaabbannu mee waan dhibaa wallaaltan yoo qabsaa'uu dadhabdan yoo loluu dadhabdan yoo kennuu dadhabdan nama kennu nama lole nama yaada san qabu hin jibbina yoo waan biraatiin bira dhaabbachuu dadhabdan hin jibbina jaalala argisiisa rabbi jaalala iddoo teessanitti haa buusu umriin keessan haa dheeratu fayyaa argadha yoo dhalattan eskee jiraatan ka akkasii shanjaa gadi haa bayu yoo hin jiraannellee dubartillee dhiirtillee ta akkasii san 15 nuu dhala galatooma assalaamu alaykum warahmatullahi ayyee galatoomi obboleetti keenya akkam isanilleen obboleeyyan koo ilmaan oromoodhaa hundi keessanii galatooma manguddoonni keenya hayyoottan keenya hundummaan keessan warra waliin dhuftanii yaaduma gartee arkii mooyi jechummaan jaamu kanaan akkuma gartee marsii mooyi jechuma jaan kanaawu jabbeenya isaatii fi hinuma himanne inni hiikkaan isaatiitu kanumaawu hiikee madaalee fituun dadhabe jechuu yaada kanarratti yaadni kun waan marsii mooyi jechuun kun
dhuguma rabbitti jecha gartee dhugarraa ka'ee hundee bu'uura gartee gamtaa dhalootaati waan kannaa rabbiitti dhugaa rabbi obboleettii jechuun kannaa guutuu nuuf kennitee nu goote jechuun isaniin dhaloonni keenya obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo hundi keessanuu dhaamsa isii tana dhaamsa gartee bakkaan gaannee galmaan gaannu taasifachuudhaaf irraa fudhanne jennaas irraa fudhannee galatoomisii jala obboleettii akkasumatti jechuun gartee bara aaree kana keessa tokko abbaan keenya jeetti dhugaa jirtuudhaan gabbee dhugaa jala haa baatu. Jayina baana abo hayyuun baana abo hayyuun Oromoo gargar nurraan ta'in arraboota goonni Oromoo gargar nurraan bahin xiqqaan Oromoo guddaa Oromoo wal haa jaalatu jaalattii isa keessatti haa magartuu andhaamsi biyya kan mataa galatoomaa fayyaana ta'a.
Kaskuro, Hamide, Harka sha dalam dia bukan cuma. Polis ini, boleh kama menati, boleh kama kana. Jalan sih nasanya, berbalik. Haye Rosa wan sinin jattu qabdi ijarraa fi jennee ni gaame isuma raja kasna wali. Hamideen injiru maalisa. Haye galatooma sinin jedha. Assalamu alaikum ummanni islaama akkam nagaa qabdu warri kiristaana. Itti aansuudhaan jirra jirtu jedha mata duree walaloo kiyyaa. Jirra jirtu jedhee nagaa wal gaafannee dargaggoof shamarree warri dhugaa barre. Farra gurguu sabaatti akka takkaan gannee ofirraa abaarree haqaaf ni falmannaa dararraa fagaannee haqaaf ni falmannaa dararraa fagaannee diina gabrummaatiif qabsoo finiinsinee bilisummaaf kaanee haadhiin nu gabrummaa feenee bilisummaa haa kaanu ijaaru qabsoo tokkochummaa haa kaanu ijaaru qabsoo tokkochummaa.